tokko dubbisa Wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 2 dubbiseen Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Ganda fuula keessan dura jiru sana dhaqa. Achumaan harree yaabbii hidhamtee ilmoon ishee bira dhaabbattu argitu hiikaatii naa fida. Sagalee kanaan Waaqayyoon kadhanna. Hiikaatii naa fida. Sagalee kana kan dubbate Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Ganda fuula keessan dura jiru dhaqa. Ilmoo yaabbii ilmoon biratti hidhamtee jirtu hin argitu hiikaatii naa fida. Waaqayyo lafati hidhamtetti ajaja shii baaseera. Sagalee jettu walii wajjin ilaalla. Waaqayyo lafati hidhamtetti ajaja shii baaseera. Kadhannaa Gooftaa Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Sagalee kee nutti dubbadhu, nu barsiisi, yaada kee nu barsiisi, karaa kee nu barsiisi, jireenya keenya isa hidhe, mana keenya isa hidhe, bultii keenya isa hidhe, gaa'ila keenya isa hidhe, siyaasa keenya isa hidhetti nu hiiki. Finnuun hundumtuu siif haa ta'u. Kanaa ala kan deemu humni hamaan sun qilleensa keessa kan balali'u dhiiga Yesuus Kiristoosin rukutaman maqaa Gooftaa Yesuusin ameen. Sagalee irra walii wajjin ilaallu waan si hidhe hin beektu yoo ta'e lafati hidhamtetti ajaji shii ba'eera. Ammas irra deebi'een dubbadha. Waan si hidhe hin beektu yoo ta'e, waan si hidhe hin beektu yoo ta'e, lafatitti hidhamte, biyyatitti hidhamte, safaratitti hidhamte, jireenyatitti hidhamte, haalatitti hidhamte, rakkinatitti hidhamtetti Waaqayyo biraa ajaji shii ba'eera. Waaqayyo biraa ajaji shii ba'eera. Jireenyi kee akka hiikamuuf, manni kee akka hiikamuuf, fayyaan kee akka hiikamuuf, golli kee akka hiikamuuf, eebbi kee akka hiikamuuf, nagaan kee akka hiikamuuf Waaqayyo biraa ajaji shii ba'eera. Gooftaa Yesuus Kiristoos Yerusaalemiin galuu gaafa barbaade bartoota nama lama gara fuula duraatti akka isaan adeeman godheetu dhaqaatii ilmoo harree ganda fuula keessan dura jiru dhaqa. Achumaan harree yaabbii hidhamtee ilmoon ishee bira dhaabbattu hin argitu hiikaatii naa fida. Si hiika Waaqayyo, si hiika Waaqayyo. Mata duree nuyi walii wajjin ilaallu waan si hidhe hin beektu yoo ta'e, waan si hidhe hin beektu yoo ta'e, lafatitti hidhamtet, biyyatitti hidhamtet, safaratitti hidhamtet, jireenyatitti hidhamtet, nagaatitti hidhamtet, dhukkubatitti hidhamtet Waaqayyo biraa ajaji shii ba'eera. Harreen kun kan nuyi beennu, harreen kun hidhamtee jirtii beenna malee eenyu akka hidhe hin beennu. Eenyuti dargaggeessati dee waan beennu hin qabnu, jaarsati dee waan beennu hin qabnu, jaartiti dee waan beennu hin qabnu, ganna hidhamtee waan beennu hin qabnu, bona hidhamtee waan beennu hin qabnu, arfaasaa hidhamtee waan beennu hin qabnu, hattee hidhamtee waan beennu hin qabnu, siyaasaaf hidhamtee waan beennu hin qabnu. Kan nuyi beeknu tokko harree yaabbii geessee hidhamtee jirti. Yeroon itti harreen kun hidhamtee yeroo hojiiti. Yeroo hojiitti hidhamtee jirti. Yeroo hojjechuu dandeessutti, yeroo hojjettee jireenya jijjiiramaa fiduu dandeessutti hidhamtee jirti. Ishee hidhamtee jirtu sanatti Yesuus Kiristoos ittiin Yerusaalem galuu barbaadeetu haasaa jalqabe. Waa'ee keef Waaqayyo Waaqarraa haasaa jalqaba. Bartoota nama lama waameetu akkasittiin jedhe. Ganda fuula keessan dura jiru dhaqaatii harree yaabbii hidhamtee jirtu tokko hin argitu hiikaa. Isheen hidhamtee jirti. Yoom akka hidhamte waan beennu hin qabnu. Maaliif akka hidhamte waan beennu hin qabnu. Eenyu akka hidhe waan beennu hin qabnu. Garuu kan nuyi beennu hidhamtee jirti. Hamma yoomitti hidhaan ishee hin beeknu. Gaafa yoomii hiikamti hin beeknu. Hidhaa daangaa hin qabne keessa jirti. Waaqayyo jireenya hidhaa daangaa hin qabnetti siiqa. Jireenya hidhaa daangaa hin qabne, siyaasa hidhaa daangaa hin qabne, rakkina hidhaa daangaa hin qabnetti si hiika. Harreen kun hidhamtee jirti. Eenyu akka hidhe waan beennu hin qabnu. Garuu kan nuyi beennu tokko hidhamtee jirti. Hidhamtee jirti. Jireenyi ishee hidhaa keessa jira. Mul'ati ishee hidhaa keessa jira. Eebbi ishee hidhaa keessa jira. Nagaan ishee hidhaa keessa jira. Fayyaan ishee hidhaa keessa jira. Utuu isheen hidhaa keessa jirtu Yesuus Kiristoos waa'ee isheetiif diskeessi haaraa jalqabe, dubbii haaraa jalqabe, sagalee haaraa jalqabe. Akkasittiin jedhe harreen kun hiikamuu qabdi. Lafatti hidhamtee hiikamuu qabdi. Biyyatti hidhamtee hiikamuu qabdi. Safaratti hidhamtee hiikamuu qabdi. Naannoo itti hidhamtee hiikamuu qabdi. Dhaqaatii hiikaa fidaa jedhe. Isheen hidhaa keessa jirti. Akka hiikamtuun beektu. Lafa isheen hidhamteetti garuu Waaqayyo haasaa jalqabeera waa'ee ishee. Harreen kun hidhamtee jirti. Hidhaa keessa jirti. Akka barbaaddetti hin baatu. Akka barbaaddetti hin jiraattu. Lafa yaadde dhaquu hin dandeessu. Sababiinsaa hidhaa keessa jirti. Hidhamtee jirti. Maaliif akka hidhamtee wanti beekamu hin jiru. Hidhamtee jirti. Yesuus Kiristoos akka sadee dhaqaatii hiikaa fidaa. Haleluuyaa. Jireenya kee hin hiika Waaqayyo. Lafatitti hidhamtee hiika Waaqayyo. Biyyatitti hidhamtee hiika Waaqayyo. Mul'atatti hidhamtee hiika Waaqayyo. Rakkinatti hidhamtee hiika Waaqayyo. Dhukkubatti hidhamtee hiika Waaqayyo. Siyaasatti hidhamtee hiika Waaqayyo. Hiikaale. Haleluuyaa. Awwaaji haaraa baase. Labsi haaraa baase. Sagalee haaraa baase. Galmii haaraa baase. Dhaqaatii hiikaa. Yeroon kun yeroo isheen hidhamtee taa'uun ishee irra jiru miti. Yeroo isheen ba'aa baachuu dandeessuudha. Yeroo isheen deemuu dandeessuudha. Yeroo isheen hojjechuu dandeessuudha. Yeroo isheen laga ce'uu dandeessuudha. Dhaqaatii hiikaale. Waaqayyo waa'ee keef labsi haaraa baasa. Ajaja baase. Isheen hidhamtee jirti. Yesuus Kiristoos ajaja baase. Lafa isheen itti hidhamtee jirtu ajaja baase. Lafatti itti
hidhamtee jirtu tajaja shii baata. Biyyatti hidhamtee jirtu, siyaasatti hidhamtee jirtu, rakkinatti hidhamtee jirtu, dhukkubatti hidhamtee jirtu. Maaltu beeka tarii rakkina siidhee ta'a, dhukkuba siidhee ta'a, hiyyuma siidhee ta'a, nama dhabuu siidhee ta'a. Lafatti hidhamte, biyyatti hidhamte, gandatti hidhamte, jireenyatti hidhamte, boo'ichatti hidhamte. Harki Waaqayyoo dhufee si hiika. Dhaqaati hiikaa fidaa, dhaqaati hiikaa fidaa. Haleluuyaa hiika. Ajaja baase Waaqayyo, qajeelfama baase Waaqayyo. Abbaan qabeenyaa ishee deeyyuu akka isheen hiikamtu hin beeku. Garuu Yesuus Kiristoos abbaa qabeenyaa dursee isa ishee hidhe dursee ajaja baase. Isa hidhe dursee ajaja baasa. Jireenya keessa hidhe dursee, mul'ata keessa hidhe dursee, siyaasa keessa hidhe dursee, eebba keessa hidhe dursee, nagaa keessa hidhe